Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti waa'ee PDF ilaalla jechuudha. PDF jechuudha iccitii garaagaraa jechuudha barreeffama garaagaraatiin barreessine akkaataa PDF irratti kaa'achuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Hamma xumura sagantaa keenyaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Kanneen gama chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin beeksisa. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwatan like share gochuu hin dagatinaa. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii nuuf kaasaa jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha waa'ee barnootaatti yogguu achi deebinu jechuudha waa'ee PDF jechuudha. PDF wal qabatee nootii jechuudha fakkeenyaaf nootii keessan yookiin ammoo barreeffama garagaraa yeroo qabattan jechuudha yaadannoo garagaraa yeroo barreessanii bilbila keessan qabatanitti nootii fayyadamtu jechuudha. Nootii irraa akkamitti gara PDF jijjiirtanii PDF irra kaa'attanii bilbilli keessan sun yeroo isin jalaa badettis jechuudha akkaawuntii keessaniin akkaataa isin iccitii kaa'attan yookiin ammoo barreeffama barreessanii kaa'atan san itti deebitanii argachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kun waan hedduu namatti toludha jechuudha. Maaliif yeroo garagaraatti wantoota garagaraa barreessinee nootii yeroo haqnutti yookiin ammoo nootiin bilbila keenya guuriisiif agoonutti nootii keenyarraa jechuun wantoonni bilbila keenyatti qabanne hundi isaatu kan akkaawuntii keenyarratti hin qabatin hundi isaatu ni bada jechuudha. Kanaaf deebinee argachuun ni rakkisaa jechuudha. Isin ammoo karaa PDF yookiin ammoo Google keessanirratti yoo qabattan yookiin ammoo akkaawuntii Google keessanirratti yoo qabattan jechuudha yeroo kamuu hin badu akkaawuntii keessa wajjin tura jechuudha. Kanaaf garamiin akkasiin fayyadamtan isin agarsiisa. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni nootii yookiin ammoo nootii bilbila keessanii jechuudha. Nootii bilbila keessanii yookiin ammoo iddoo yaadannoo irratti qabatan bilbila keessanirraa hin qabne Play Store irraa nootis jettanii barreessanii buufachuu dandeettu. Kanneen qabdan ammoo jechuudha maal gootu kallattii mannootii keessan irratti kilikni gootu. Sana booda deebitan jechuudha. Haala kanatti yoo qara barreeffama garagaraa barreeffatanii qabaatan jechuudha. Haala kanatti barreeffama keessan irra ni galtu yookiin ammoo iddoo qalamaa kana fa'aarratti tuquudhaan ni barreessitu jechuudha. Egaa barreessanii haala kanatti nama barreeffama kana duras ni qaba jechuudha isinitti agarsiisuudhaaf. Haala kanatti erga barreessanii yookiin ammoo barreeffama yoo itti dabaluu barbaadanis ni dabaltu jechuudha. Egaa nootiin akkuma beekamu waan hedduuf keessaa qaba jechuudha. Nootii kana keessa jechuudha akkuma beekamu nootii qalama garagaraatiinis barreessuu dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha qubees jijjiirtanii barreessuu ni dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barreeffama garagaraa gara barbaadanitti siqsitanii istaayila barbaadanis ni barreessu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti fakkeenyaaf iddoo qubeen T irra jirtu jechuudha. Kanarratti kilikii godhuudhaan qalama garagaraas halluu garagaraas ni filattu jechuudha. Filattanii barreessuu ni dandeessu. Akkasuma jechuudha sarara kanneen hundarrayyuu deemtanii waan hundaa sirreessanii filachuudhaan haala kanatti barreessanii xumuruu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota kana gara wantoota kanneen jechuudha wantoota hojiidhaaf yeroo baay'ee itti fayyadamu haala kanatti qabadhe jechuudha. Hojii dhuunfaa kootiitiif yeroo itti fayyadamutti jechuudha haala kanatti asirratti qabadhe jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti fayyadamtu. Sana booda jechuudha gara Google Drive yookiin ammoo PDF dha jijjiiruuf maal gootu iddoo gubbaa kanarratti kilik ni gootu jechuudha. Dhiifama. As gubbaa kanarra jechuudha iddoo save jettu kanarratti kilik ni gootu. Sana booda barreeffama kana haala kanatti save gootu jechuudha. Barreeffama nootii irratti barreeffatan kana eega save gootanii booda maal gootu as mallattoo sheerii tanarratti kilik ni gootu jechuudha. Gara PDF jijjiiruudhaaf yookiin ammoo Google keessan kaa'achuudhaaf asirratti kilik ni gootu. Sana booda PDF file asirratti wantoota garagaraa irra kaa'achuu dandeettu jechuudha. Samsung Notice file, Microsoft Word file, PDF file, image file fi text file. Kanneen keessa kan PDF kanarratti kilik ni gootu kan PDF isinitti agarsiisa. Tole sana booda maal gootu jechuudha haala kanatti sooshaal isin fayyadamtan isiniif jechuudha. Kanneen Google keessanii wal qabatan kanneen yoo yaadannoo keessan irra kaa'attan yaadannoon keessan isin jalaa irraa baduu hin dandeenye jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha akkuma isin iddoo kanatti isin mul'atu yaadannoo jedhee qabadhee jira jechuudha. Duras fayyadamaa jira.
haala kanatti jechuudha. Kanneen dura fayyadamaa jiru haala kanatti gubbaa kanarratti naaf fida jechuudha. Isiniifis haala kanatti isiniif fida. Kanaaf sana booda maal gootu save to drive iddoo jettu kanatti kilikni gootu. Sana booda haala kanatti akkaawunti keessan jalatti isiniif baasa. Iddoo barreeffama gubbaatti isiniif baasa jechuudha. Iddoo amma mallattoon sararri dalaga dhaabatu mallattoon ajajuun barreeffamaa jechuudha. Dhaabattu kana achi asirraa achitti haala kanatti ni haqatu. Sana booda jechuudha maqaa barbaadan barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo yoo barbaadan waan barbaadan jechuudha. Jechoota barbaadan jechoota waan barbaadan waan barreessan sanii wal fakkaatu barreeffatanii yaadannoo keessan akka yeroo dagatanis achi jala argattan achi jala argatanitti barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda maal gootu as irratti save iddoo kanatti kilikni gootu. Sana booda haala kanatti save isinii ta'a jechuudha. Sana booda as keessaa baatan jechuudha maal gootu Google Drive keessan irra ni galtu jechuudha. Asirra Google Drive kana irra galuudhaan Google Drive keessan irratti kallattiidhaan ni argattu jechuudha. Egaa argachuudhaaf faayil asirratti kilikni gootu. Sana booda yoo barbaadan kun akkuma isin agartan yaadannoo kan jedhu asirratti ni argattu jechuudha. Duras barreeffama garaagaraa asirra kaa'ee jira. Akkuma isin agartan jechuudha. As iddoo kanarratti kun amma barreeffamni kun hamma isiniif akka neetwoorkii keessaniitti dafee isiniif ba'a. Akkuma isin agartan jechuudha barreeffamni kun iddoo kanarra naaf taa'ee jira jechuudha. Oromoo kan jedhu akkuma isinitti mul'atu kana haala kanatti isiniifis taa'aa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Kun yeroo baay'ee hin badu jechuudha asirraa. Akkaawuntiin keessan yoo akkaawuntii keessan irraa ofii keessanii dileet gootan yookiin ammoo namni isin irratti akkaawuntiin keessan guutumatti akkaawuntiin keessan bade malee waan ofii isaati asirraa baduu miti jechuudha. Kanaaf haala kanatti wantoota barbaadan kana qofaas miti suuraas ta'ee wantoota barbaadan kamuu asirra kaa'attanii yeroo barbaadanitti jechuudha ittiin fayyadamuu ni dandeettu. Kanneen sooshaala garaagaraa fakkeenyaaf sooshaala garaagaraa irra dalagan intiroo fi wantoota garaagaraa jechuudha. Kanneen piroofaayilii feesbuuk keessaniis ta'ee idiit gootan jechuudha. Lammaffaa idiit hin godhu jettanii suuraa san yeroo dheeraaf fayyadamuu barbaadan akkaawuntii yookiin ammoo bilbila keessa yeroo risiit gootanittis jechuudha akka isin jalaa hin banneef maal godhuu dandeettu asirra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha egaa hordoftoota keenya. Kanaaf haala kanatti fayyadamtu isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isin jedha.